Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha addunyaan kun garatti ishiin deemamtu isaa baay'ee nama dhibaa jira. Baay'ee nama dhibaa jechuudha. Maaliif jennaan ilmi namaa beekumtaaf yookaan of mul'isuuf jecha wanta hojjetu wallaaleera jechuudha. Micoona bukkeetti argitan kana ilaalaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Bara kana keessa barri qullaa deeman. Amma kuni akkasitti famasuudha. Akka kanatti malee famasamu. Malee hojii jireenya isaa namatti hafe. Maali dhugaa rabbii. Amma barbaadisoo ta'eyyuu birrii dhumtisaa yoo hafe maal rakkoo qabaani. Ilmi namaa akka kanatti gaafa badaasaatti bahee qullaa deemu. Hamma kanarra gaheera jechuudha. Kanatti dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf namoonni fi waaqayyo kan walitti bu'aa jiran sababii kanaatiif jechuudha. Maaliif jennaan namni keenya cubbuu sodaateera bakka. Waaqayyo koo gaafa nuume qullaa nuume garuu immoo erga qullaa nuume immoo maaliifiin addaamiif hawwaan qullummaa isaanii baranii miti kan isaan baala kutanii ofirra kaahan. Maaliif beektaa nama saalfachiisa. Sababii kanaatiif kan isaan baala kutanii ofirra kaahan jechuudha. Ilmi namaa ammas sirba wanta godhu wallaaleera qaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Qaata wanta hojjetu wallaaleera jechuudha. Kun immoo yoomiyyuu taanaan jireenya namaatiif gaarummaa hin qabu. Gaafa akkasitti harmootiif abbootiin bahanii nama ilaalanii gaafa akkasitti hamma sadarkaa biyyaatti bahee nama ilaaluu gubbaa gaafa gahee namni jireenya kee boruutiif ati boruu daa'ima godhattu mana godhattu gaafa jireenya godhatte maal barsiifta daa'ima kee? Maal akkanatti barsiiftu maatii kee? Maal sirraa baratu obboloonni sii gadi? Nagaa kollee hin daganne. Ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo. Bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Ani nagaa kooti nagaa keessanii isin anillee jira. Tole egaa yoo viidiyoon keenya isinitti tolee laayik gochuun mana kana jammara. Warri maatii keenya hin taane immoo sabskiraayib godhaa maatii keenya ta'a isiniin jechuun barbaada. Akkasuma yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti nuuf ka'a isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufeera. Dhugaa dubbachuudhaaf galgala baay'ee ilaalee ture TikTok irratti baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Akkasuma immoo viiwuun isaa wanta isin ajaa'ibu viiwuun nama kanaa amma makka laalameeru isinitti hime miliyoona 7 laalameera. Akka addunyaa kanaatti miliyoona 7 laalameera laala. Kana jechuun wanta baay'ee nama garramudha jechuudha. Namni keenya immoo dhugaa rabbii bakka yaraa kanarra akka malee hin dhabamuuni. Otoo fakkeenya amma faarfannaa ta'e yookaan waan tokko soo ta'ee jechuudha. Dhugaa rabbii viiwuu miliyoona 7 miti viiwuu 7,000 namni ilaaluun jechuudha. 7,000. Maaliif beektanii namni keenya bakka yaraa fi bakka wadii kanaa oola bakka yeroo kamiyyuu kan sheer ta'us isa yaraa kana kan viiwuun argatu isa yaraa kana koomentiin kan baay'atu isa jala laayikiin kan baay'atu isa jala iddoo hundumattidha kun jechuudha. Kun immoo ilma namaa dhugaa rabbii jireenyi ilmi namaa keessa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu kanarra gaheera ilmi namaa. Amma laalaa mucoon kun kan isin jiraatu Itoophiyaa keessattidha. Wanti kun kan ta'e Itoophiyaa keessattidha. Sin garram wanti kun kan ta'e Itoophiyaa ani dhugaa rabbii TikTok irratti hin argine jechuudha kaleessa. Innaa maal goote mucoon kuni qullaashii akka shaaworii galteen qullaashii baateeni. Fooxaa bichaaf itti martee jechuudha. Fooxaa bichaaf itti martee sanuu immoo shaanxaa qabatteetu baatee daandii irratti. Bishaan qabattee shaanxaa qabattee wanta ishii barbaachisu hunduma qabattee. Kun amma maraatummaadha malee fayyaadha amma kun dhuguma fayyaadha amma kun maraatummaadha malee. Shaanxaa ishii qabattee wanta ishii barbaachisu hunduma qabattee baateetti karaa gubbaarratti karaa walakkaa irratti maal gooti shaanxaa sun keessaa uffata mucoo tokko ofitti waamteetu mucayittii fooxaa sun ishiidhaa qabdee ofitti jechuudha daara. Sanuu immoo daara suree hudduu keessatti cittu tokko kan isheen uffatte daaruma noormaalii reemti. Abbootii farmoonni namoonni beeta kiristaanii irraa galan namoonni gurguddaan dhugaa waaqa jiraataa dhaabbataniitu ishee ilaaluun jechuudha. Dhaabbataniitu ishee ilaalu. Kun egaa akka kanatti jireenya akka kanatti namni keenya maal ta'e maaf safuu wallaale siriitti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Itoophiyaan kanarra geesseetti. Itoophiyaan kanarra jirti. Sinii galee kana gubbaa geesseetti. Dhugaa waaqa. Innaa micoo kana harmootiif abboonni dhaabbatanii ishee ilaaluuni. Micoo tokko ofitti waamte micayittiitti bishaan haayilaandiitti kennite bishaan haayilaandii buuftii fi amma immoo karaa gubbaa dhaabattee dhiqattiini. An dura shaaworii galtee dhufte amma immoo karaa gubbaa dhaabattee dhiqattiini. Kun egaa maaliif barbaachiseeni? Kun maaliif waaqa faana walitti bu'uun barbaachise? Jireenyi ilma namaa jiraatu maaliif kana ta'e? Dhugaa rabbii ani baay'een gadde. Maaliif beektanii? Yeroo kamiyyuu taanaan nuti yoo dirqama beekne mirgi keenya nuuf kabajamuu danda'a. Yoo dirqama wanta hojjennuu fi wanta goonu yoo beekne mirgi keenyas akkuma sun nuuf kabajamuu danda'a. Sinii galee garuu dirqama hin beeknu taanaan mirgi keenya nuuf eegamuu hin danda'u. Kun immoo dhugaa rabbii akka ajaa'ibaatti seeratti dhiyaachuu qabdi turte. Akka ajaa'ibaatti. Seeratti dhiyaachuun ishiirra jira ture.
Haga seeratti dhiyaanetti kun gaarummaa isaa xiqqaadha. Itoophiyaa keessa miti. Osoo gara biraatti guddatteeraatte. Itoo ardiilee Awurooppaa, Ameerikaa, warroota akka Kanaadaa, biyyoota gara garaatu otoo guddatteeraatte. Biyyoota guddatanitti guddatteeraatte. Sirriidha. Isaan akkas gochaa hin jiran. Bakka dhiqannaa isaanii iddoo qaba isaan. Qullaa haa deeman iyyuu malee iddoo qaba. Otoo achitti ta'ee raatee rakkoo hin qabu ture. Garuu muca'oon kun Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan safuu beekaa, aadaa qaba, heeraa fi seera qaba. Biyya heeraa fi seera qabu keessatti immoo waan tokko akka garaa kootan hojjedhaan bifitsum hin jiru. Hin hojjetus waan akkasii. Miloon dirribaa namni wallaaleeru hin jiru. Miloon dirribaa kan inni mana hidhaa galee fi maal balleesseeti? Paantiidhuma hidhate. Qabdii harmaa hidhate. Kanumaan kan inni mana hidhaa gale malee waan biraa balleessee miti. Isinii galee? Innaa kun immoo haga shamarran taatee safuu cabsiteetti. Duudhaa cabsiteetti. Bartee miti kun Itoophiyaa keessatti. Kan akka kanaa hin jirus hin raawwannes raawwatees hin beeku tasuma. Dhugaa Rabbii. Kan akka kanaati kan biyya keenyatti abaarsa fide. Bakka namni keenyi of mul'isuuf jecha wanta ani hojjechaara. Garuu kana hojjettee guddachuu kee mana namaatti galtee gaarummaa hojjettee guddachuu dura gaariidha. Maaliif beektanii? Tokko kun hawaasa naannoo keessatti biyya seeraaf heera qabu keessatti kabaja dhorkisuudha. Lammaffaan aadaa fi duudhaa cabsuudha. Sadaffaan mirgi shamarranii akka hin eegamne taasisuudha. Kuni maaliif muca'oon kana raawwatte bakka shamarran muluun akka kana raawwatteetti beekamti kanaan boodatti. Eenyumtuu kabaja ishiidhaaf hin qabu. Isinii galee eenyumtuu kabaja kennuuf kanaan booda shamarran keenyaaf. Kana gubbaa gaaniiru waan ta'eef. Yeroo tokko wanta hojjennuu fi maal akka hojjennu, maal akka goonu, eessatti akka deemnu ilaaluun nurra jiraata. Nuti nama jechuun kan amma duutee isaatii afuritti xirooftudha. Hammam akka hin jiraadhu hin beeku. Yoom akka hin du'u hin beeku. Nan ta'a malee akkamitti akka hin ka'u hin beeku. Nan deema malee akkamitti akka hin galu hin beeku. Kanaafiyyuu wanta akkasii hojjechuun haga abboonnii fi harmoonni dhaabatanii na laalanii amma sanaa jedhan gubbaa gahuun maaliif barbaachise? Kun barbaachisu malee. Kanaan immoo miti. Namni kan famasu yookaan kanaan miti beekamtii kan argatu. Ati kanaan beekamtii argachuun siifuma gatii hin qabu. Qullaa deemanii, udaan nyaatanii, waan hin taane hojjetanii beekamtii argachuun homaa tokkollee gatii hin qabu. Dhugaan isiniin jedha. Warra qullaa deemee warra waan hin taane hojjetee miliyoona meeqa qabu homaa tokko gatii hin qaban. Miknaatum sammuu isaanii keessa hamaa jira malee sammuu isaanii keessa gaarii yookaan sammuu isaanii keessa beekumsi tokkollee jiru doofaadha isaan. Yoomiyyuu taanaan doofaadha baqqaasaa. Namaa gadiiti isaan akkasii kun. Garuu immoo ati ko hamaa waan hojjetteef nama meeqatu siif taasisa. Isa kana beekamaadha. Foloorsii guddachuu yookaan sabskraayibii guddachuun immoo dandeettii kee miti. Kun dandeettii kee ibsu. Namni yeroo kamiyyuu taanaan abaluu cimaadha kan jedhamu nama barate. Nama fageessee yaadu. Nama duudhaa fi aadaa beeku. Nama safuu beeku. Nama kabaja harmootaaf abbootaa beeku. Namoota akkasiitu nama baratedha. Nama cimaadha namni kun. Nama jechisi jedhama malee warra udaan nyaatu. Warra famasi. Warra miliyoona meeqa qabu miti. Isaan miti. Isaan miti nama cimaan. Dhugaa? Akkanatti hojjetanii kun beekamtii illee siin kennu. Akka kanatti beekamtii qabaachuu kee mannaa dhiistee mana taa'u sii wayya. Dhugaa Rabbii. Zeeroodha kun
zeeroo omaa tokko gatiin qabu. Jechuun wanta barbaade soo ta'e akka fedhe soo ta'e illee wanta biyya ofiitiif hin taane wanta Oromoonni kaleessa eengadda hin hojjenne hojjechuun baay'ee sirrii miti kun. Isinii galaa. Innaa dhugaa isiniin jedhaanii yeroo tokko tokko Waaqayyo nutti gaddaanii. Nuti kun nama waan taaneef harka isaatiin nu uume wanta barbaade hojjechuu danda'a. Wanta barbaade. Amma biyya keenyatti dhugaa isinii jedhaniitiin kun kaleessa guyyaan galma koo dhiyaateera. Akkamitti galtaa biyyi keessan baay'ee dhumaa jira naan jette. Daandiin cufameera minaamin jette. Isin mee uumaa keessanii kadhattan naan jette. Maaliif beektanii kana? Kadhachuu dadhabame osoo hin taane keessa jira kan biyya keenyatti abaarsa fide. Har'a kunoo namoonni danuun dhumaa jiran Itoophiyaa keessatti. Kunoo sababii Waaqayyo obsa fixateef, sababii balleessaa keenyaaf, sababii cubbuu keenyaaf. Namni uumaa isaa sodaachuu dadhabeera. Namni uumaa isaatiif gaddachuu dadhabeera. Sababii kanaatiif kan Waaqayyo nutti gaddee har'a biyya keenya irratti balaan hin taane fidaa jiru. Ilaala biyyoota kamirraa biyyi keenya baay'ee badaadha. Nageenyi hin jiru. Yookaan biyyoota guddatte taatee biyyoota qaroomte taatee maayii tokko hin baaftu. Karaa meeqa miidhamaa jirti? Haatiif abbaan ilmoon dabarsee wal qixxaara. Har'a kan irra jirti biyyi keenya. Kunoo sababii maalii? Sababii cubbuu keenyaa. Sababii namni Waaqayyoon sodaachuu dadhabee. Sababii namni Waaqayyoo jalatti gaddachuu dadhabee. Hin dubbanna wanta dubbannu hin beeknu. Hin hojjenna wanta hojjennu hin beeknu. Tokko bakka. Waan tokko namni gaarummaa hojjetu hin jiru. Ani balleesseera jedhee namni Waaqa isaatiin natti araaramii jedhu hin jiru. Har'a balleesse borummoo balleessaa isaa sun caala balleessa. Nuuf obseem. Osoo akka balleessaa keenyaatti dhugaa Rabbi Itoophiyaan hin jirtu turte. Namni gad jedhee uumaa isaa kadhatu takka hin jiru. Biyyoota biraa laalaa wal madaalchisaa. Yookaan biyya guddatte miti. Yookaan biyya uumaa ishii kadhattu miti. Yookaan biyya nagaa qabdu miti. Haga har'aatti nu kaa'uun isaayyuu galata isaa dhugaa Waaqa isinii jedhaan. Hojii keenya kana agartaniire Waaqayyo koo gaafa nu uume saala dhiiraa fi dubartii jedhee gargar baasee nu uume. Seera keessa jira. Macaafa qulqulluu keessa wanta hundumtuu jira. Har'a nuti eessarra jira. Waan hunduma irra dabarree har'a sadarkaa kamirra jirra? Sadarkaa qullaa deemurra jirra. Hewaaniif Addaam gaafa jannata keessaa gadi bahanii gaafa hewaanii Addaamiin dogongorsite iji isaanii gaafa baname qullaa ta'uu isaanii argan. Gaafa qullaa ta'uu isaanii argan maal godhani? Uffata ciccitaa fuudhanii ofirra buusan. Uffata ciccitaa ofirra buusan. Maaliif beektani? Wal saalfatan. Qullaa ta'uu isaanii beektan. Sababii kanaafi kan isaanii uffata ciccitaa fuudhanii ofirra buusan kan keenya'u har'a'u sanumayyuu dagatan. Isa kaleessa namni qullaasaa baala fuudhee ofitti maree of dhoksee isaan immoo har'a qullaa bahanii ala deemuu jalqaban. Sababii kanaaf Waaqayyo baay'ee nutti gaddeera. Baay'ee biyya keenyatti gaddeera. Namni ammas qalbii isaa jijjiirrataa jiru. Namni gara uumaa isaatti deebi'ee Rabbi isaa kadhataa jiru. Bakka hundumtuu uumaa isaa dagateera. Akka waan ofiin of jiraachisu, akka waan ofiin dabarsee ofii of bulchuu danda'u. Uumaan keenya koo sekoondii tokko keessatti addunyaa kana muloo ka galabaxu deemu namni hin beeku. Isaafis hin galu. Akka waan humna isaa fi qabeenya isaa dandeettii isaatiin of jiraachisuutti yaada namni keenya. Senegalee kanaaf waan hunduma dursaa Waaqayyoon sodaachuu baruu qabna. Uumaa keenya sodaachuu baruu qabna. Wanti lafarratti bakka
Innaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Turtii gaarii naa qabaadha.